Qabayyuu innis amma fakkeenyaaf ani as alaabatti jechuudha ijoollee afur ta'aniitu walitti galla kilaasii tokko keessatti jechuudha. Innaa halkanii ati nuun raffistuu siifuu rafuu hin dandeenyu naan jedhanii maaliif jedhee ganama yeroo gaafadhu ganama halkanii riiba keetti ofitti haasoftaa sagalee kaastee ofitti haasoftaa kanarratti ilkaan kee waliin rigdaa. Ilkaan kee baay'ee waliin rigdaa irriiba nu dhoobitee nu guyyaa hojjaarra oolla gargara siifuu akkamitti rabna naan jedhan gisee hundarra deebi'anii natti dubbatanii jechuudha guddanyoonni koo kan kilaasii tokko keessa wajjin galu jechuudha. Kanaafuu halkan irriiba keessa ofitti haasa'uu ilkaan waliin ribuun akkamitti namarraa dhiifama isiniin jechuu kooti. Kan itti aanu immoo jechuun sagaleen kiyya garuu dhagahamee ta'ee yaada qofaan naqamee jira. Kan itti aanu immoo fakkeenyaaf maqaa cuubbaa kiyyaa hin beeku. Ergan ala ture lammaffaan immoo maatii kiyyaallee gaafannaani daganneerraa hin beeknu naan jedhani. Kanaafuu akkamittiin maqaa cuubbaa qofachuun danda'ama. Lammaffaan immoo abbaa gaabbiitillee hin qabu. Fakkeenyaaf abbaan gaabbii jechuun gizee biyya galaan akkamitti kan abbaa gaabbii godhatanii jechuu kooti. Kanarreen aduunaaf ibsitanii natti tolaa jechuudha. Keessawwan kan naaf deebistan jechuudha. Fakkeenyaaf bakka gizee hunda ijoolleen bakka siifuu irraa sagalee ulfuututu ofitti haasoftaa ilkaan kee waliin rigdaa bakka naan jedhanii jechuudha. Gizee hundi bakka ganama yeroo hunda akkas naan jedhani garuu gizeen ofitti haasa'u isaanis hin beeku gizeen ilkaan kiyyaan waliin qarullee hin beeku isaantu naan jedhe jechuudha. Viidiyoo halkan kaanee viidiyoo fa'aa waraabnee si dhageessisne nunamantu naan jedhan jechuudha. Innaa inni akkamitti narra dhaabbachuu qaba yoon akkamitti sagalee yookaan akkamitti kadhannaa yoonan taasise. Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoo isiniin kan jaallatu hordoftoonni chaanalii keenya hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni abbootii keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Baga guyyaa har'aa ayyaanota kabajamee yaadatamee ooluun keessan baga wajjumaan nu geenye eebbi qulqullootaa araarsummaa dhala keenya qulqulleetti dubroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Iyesuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Akkuma beekamu mana keessaati yeroo baay'ee ijoolleen gaaffii yommuu isaan nu gaafatanii nama gaafate sanaatiin karaa keessaa deebii deebisuun hin danda'ama yookiin immoo nama sanaa qofa deebii deebisuun hin danda'ama. Haa ta'u immoo malee yaadota wal fakkaataa namoonni qaban rakkoo akkasii keessa warreen jiran barumsa kana sagalee kana yoo dhaggeeffatan ittiin fayyuu danda'u ittiin waan hamaarraa of baraaruu danda'u. Inni jalqabaan akkuma armaan olitti dhageessan namni tokko halkan tokko yoo yommuu rafuu kan inni dubbatu yoo maal ta'edha kan jedhudha. Maalirraati kan ka'e namni tokko halkan keessa dubbachuu danda'a yookiin wacuu danda'a jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan inni kun hojii hafuura hamaati jechaadha. Hojii hafuura hamaati. Egaa hafuurri hamaan kallattii garaa garaatiin bifa abjuutiin bifa mul'ataatiin tokkoffaan waan garaa garaa waan manni gubatu waan bishaan itti guute waan bineensi itti dhufe gosoota bineensa garaa garaa fakkeessuudhaan gosoota beellada garaa garaa fakkeessuudhaan nama fakkeessuudhaan waan du'uuf ka'e yookiin immoo dukkanaa'ee waan dukkanaa ta'e fakkaateetu dhufee itti mul'ata jechaadha. Inni kun hunduma caala abjuu baduun maalirraati kan ka'edha. Abjuu kan nama balleessu eenyudha jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan yaada mataa keenya yaada garaa keenya irratti kan kaane abjuu baduu dandeenya jechaadha. Kana gaafa jennu yeroo tokko waan guyyaa keessa yeroo qalbiidhaan beeknu waan raawwannu halkan deebisnee ijaatiin agarra jechaadha.
Kanaaf egaa rafnee halkan keessa yeroo garagallu mul'ata badaa keessa baay'ee nama sodaachisu baay'ee nama rifaachisu yookiin sagalee hin barbaachisne yookiin immoo wacuuf dubbachuu kurruuffii garaagaraa keessa galla jechaadha. Kun maalirraatii dhufa akkamitti immoo furmaanni isaa argama jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan namni gaabbii hin galle namni cubbuurraa hin fagaanne cubbuu keessa jiru waan guyyaa hojjetuu fi waan guyyaa sammuu isaa keessa deddeebi'aa jirutu halkan isatti mul'ata jechaadha. Nama kana immoo waan kanaaf kan qoru maalidha jennee gaafa ilaallu hojii seexanaati. Hojii namaa miti. Hojii seexanaati. Egaa akkuma beekamu seexanni yoo barbaade ergamaa ifaa fakkaate yoo barbaade ergamoota yoo barbaade qulqulloota yoo barbaade dubartii yoo barbaade dhiiroo yoo barbaade waan fakkaate nutti mul'achuudhaan. Kana qofa otoo hin ta'in shamarroonni yookiin immoo dhiironni saala fakkee isaan hin taane waliin bulanis ni jiru abjuu kana keessa. Mul'ata halkanii kana keessatti waan akkasii kun kan raawwatu. Walumaa gala isaan kana yoo maal goone mo'achuu yookiin immoo injifachuu dandeenyaadha gaaffiin inni jalqaba. Egaa akkuma beekamu kadhannaan waan hin mo'anne kadhannaan furmaata inni hin taane tokkollee hin jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 gubbaa irratti qosoqosaa isiniif banama kadhadhaa ni argattu kennaa isiniif kennamaa jedha. Kana jechuun waan hundumaa Waaqayyo irraa yoo kadhannee fi gargaarsa Waaqayyo yoo gaafanne waan barbaannuu fi waan feenu sana hundumaa argachuu dandeenya. Inni guddaan namni tokko jireenya isaa keessatti meeshaa hidhannoo sadii qabaachuu qaba. Kadhannaa godhachuu qaba, soomuu qaba, sagaduu qaba. Isaan kana sadan walqixa yoo oofe sagada waaqummaa yoo sagade yaa gooftaa koo yaa uumaa koo yaa qoricha koo keessa koo galee yaada garaagaraatiin kaayyoof karoora koo kan qabu hafuura hamaa kana halkan hirriba abjuudhaan kan natti mul'atu kan nu dubbachiisu yaada garaagaraa keessa koo kan galu kana yoo ati narraati ifadhu jedhee isaaf jilbeeffatee kadhannaa taasisuu qaba. Inni biraan sagaduu qaba. Inni biraan soomuu qaba. Yoo kana godhe yoo sagade yoo kadhate yoo soome hafuura hamaa kana ofirraati dhorkuu ofirraati hidhuu danda'a jechaadha. Furmaanni isaa Waaqayyo malee waa biraa miti jechaadha. Gorsi kanaaf kennamus isuma kanadha. Era kana ta'uusaa beekneen booda inni kaan hunduu salphaadha. Egaa seexanni yoo barbaade ergamaa yoo barbaade nama yoo barbaade waan barbaade ta'ee nutti mul'achuu danda'a waan ta'eedhaaf kan ofirraa injifachuudhaaf kana mo'achuudhaaf soomuu sagaduu kadhachuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Inni biraan immoo abbaa gaabbii akkamittan qabadha waan kanaaf rakkoo kanaaf gaabbii galuun qaba yaada jedhu irratti immoo namoota baay'ee biratti akkam godheetan cubbuu koo himadha. Yooman cubbuu koo himadha nyaata isaanii nyaachaa dhugaatii isaanii dhugaa isaan faana jiraachaa maalan godha warra ahzaabaa wajjinii yaadni jedhu ka'uu danda'a. Inni kunis furmaata mataa isaa ta'e ni qaba. Egaa hunda dursa namni soomuuf sagaduu barbaade lafa inni jiru soomaaf sagadaaf isaa mijataayi. Nyaata ofiisaati qopheeffatee nyaachuu danda'aayi. Jedhee abbaan of gaafachuun dirqama ta'a jechaadha. Amma namoota tokko dhufanii karaa keessaa soomuu sagaduu nan barbaada garuu soomuu hin danda'u yoon sagade hin ta'a yoo nyaadhuu jedhan jiru. Yemmuu gaabbii gallu dursa barannee gara lubaa dhaqnee abbaa gaabbii qabanneen booda barumsa baranna. Erga baranneen booda gaaffii nuun galle gaafannaa erga nuuf galeen booda immoo gara gaabbiitti seenna. Otoo hubannoo kanaan qabaatiin warreen gaabbii keessa galan dhufanii maal jedhu otoo nyaata isaanii nyaachaa jiru otoo foon isaanii nyaachaa jiru soomuu hin danda'a. Maal soomre namni kun? Otoo hin kadhatiin maal soomre namni kun? Manni kiristaanaa keenya ala isaa jiraatu keessa eessumayyuu haa jiraatu yoo soomuu danda'e yoo sagaduu danda'e yoo kadhachuu danda'e qofaa soomii kenniti.
yeroo tokko immoo karaa onlaayinii gaabbiin hin danda'amaayi yani kan nu gaafatan jiru. Nuti seeradha koottaa dirqama gaabbii galuu qabdu jennee miti. Garuu namni gaabbii galuu akka qabu barsiisna malee namni akkamitti galaa yoom gaabbii galaa maalirraa gaabbii galaa barumsaan kan kennamuufidha jechaadha. Kanaaf egaa namni waan akkasii kana hafuura hamaa injifachuuf ka'u yeroo hundumaa soomuun sagaduun baay'ee waan isa barbaachisuudhaaf egaa ishinis yoo soomte yoo sagadde yoo waaqayyoon kadhatte yoo jabaatte hafuura hamaa kana mo'achuu yookiin immoo injifachuu dandeessi malee hafuurri hamaan abjuu nama balleessee abjuu keessa nama dudubbisee namni waan biraa yaadee waan taane keessa galu kan godhu hafuura hamaa waan ta'eedhaaf kana soomaa fi sagada qofaatiin mo'achuun hin danda'ama isa jedhudha. Egaa isinis chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan gaaffiiwwan garaagaraa ka'aniif deebii bal'aa akka argattaniidhaaf waan isin hin galle gaafattanii barumsa bal'aa argachuudhaaf yeroo hundumaa sabiskiraayibii sheer laayikii gootanii chaanaalii kanarraati akka hordoftan. Inni biraan immoo adeemsa gaabbii irratti asuma chaanaalii kanarratti gadi fageenyaatiin viidiyoowwan jira yoo ilaalte barumsa bal'aa argachuu dandeessa kanan jirudha. Nu kaasee kan nu eegalchiise kan nu xumursiise waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u har'aatiin kanumaatiif